Saatiin kun piroojeektiidha kun ni jedhama. Piroojeektiin kun godina Booranaa Naalooyyee ganda Elooyyee Golbaa keessatti argama. Dheerinni daamii kanaa meetira 30 yoo ta'u gaafa bishaan qabate meetira kuubii miliyoona 13.3 qabachuu kan danda'u yoo ta'u maallaqa miliyoona 570 waliin ijaaramaa kan jiruu fi akkuma beekamu piroojeektiiwwan finnaa mootummaan naannoo keenyaa rakkoo naannoo gammoojjii furuudhaaf ijaare keessaas tokko yoo ta'u gaafa dhume lafa hektara 840 ol naannoo abbaa warraa 400 olii itti fayyadamuu kan danda'u yoo ta'u yeroo ammaa kana piroogiresiin piroojeektii kanaa parsantii 88 irra jira. Kanaaf piroojeektiin kun ji'a tokko keessatti dhumee tajaajila barbaachisaa ta'e uummataaf kennuudhaaf yeroo ammaa kana hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamaa jiru jechaadha. Akkuma argitan hojiin kun qaama hidha isa kanaa kan ta'e naannoo parsantii 90 ol deemira. Akkasumas spiilween yeroo bishaan kun guute karaa bahuu danda'u irratti parsantii 80 ol akkasumas naannoo irrigeeshiniidhaaf kan ta'u parsantii 80 ol walumaa galatti parsantii 88 ol daamiin kun dhumee ji'a tokko keessatti xumuruudhaaf yeroo ammaa kana kontiraaktara iskeejuulii baafatee hojjetaa jira jechuudha. Tole, maqaan kiyyaa Fiqaaduu isaan jedhama. Gaheen hojii kiyyaa injiinara dirree yookiin saayitii injiineriidha. Piroojeektiin kun fiinaa qundii kan jedhamudha. Injiinerri hojjetaasiitii dhaabbanni hojjechaa jiru Mikaada Injiineriing and Tireeding kan jedhudha. Piroojeektiin kun sadarkaa ammaatti dhumuudhaaf persentii 12 qofa kanaafudha jechuudha. Piroojeektiin kun immoo persentii 12 hafe kana immoo guyyaa guyyaatti persentii tokko yoo hojjenne baatii tokko keessatti kan dhumuu danda'udha jechuudha. Baatii tokko kana keessatti fixuudhaaf immoo nuti immoo akka dhaabbata keenyaatti ganama sa'aatii 12 qabnee amma halkan keessa sa'aatii 10tti hojjechaa jirra jechuudha. Piroojeektiin kun gaafa dhumu yaa'u akkuma beekamu godina Booranaatti sababa hongeetiin horiiwwan garaagaraa loon garaagaraa dhumaa turanii amma garuu piroojeektiiwwan Boorana keessatti hojjetaman keessaatti kun isa tokko yoo ta'u piroojeektiin kun yeroo dhumutti horsiisa looniif kan ooludha, jallisiidhaaf kan ooludha, wanta qurxummiilee garaagaraallee horsiisuuf kan ooludha jechuudha. Kanaaf immoo abbootii warraa 400 ol horsiisuu danda'a jechuudha, qubachiisuu kan danda'udha jechuudha piroojeektiin kun. መጀመሪያ ስሜ አቶ ሻውል አልታየ ይባላለሁ። የናርኮን ኮንስትራክሽን ኃላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ያው ፕሮጀክት አስተዳደር ነኝ። ያው አሁን ሰዓት ላይ እንደምታዩት በቦረና ዞን ውስጥ ነው የምንንቀሳቀሰው። ቀደም ብሎ በዚህ ቦታ ላይ ያው ስራ ከጀመርን አሁን ሶስተኛ ፕሮጀክታችን ነው። ቀደም ብሎ ሞያሌ ቦኮላ በሞያሌ ወረዳ ስር ቦኮላ ቦሰና ሳይት ላይ ነበር። ያን ስራም ያው ከተፈለገበት ጊዜ በፊት ሰርተን አስመርቀን ለህብረተሰቡ አሁን ሰፊ አገልግሎት እየሰጠ ያለ ፕሮጀክት ነው። ከዛም በመቀጠል ፉኛም በሬሳ ያው እንደዚሁ በፊናንሰር ያለ ፕሮጀክት ነው። እሱንም ያው የተሰጠለት ጊዜ በፊት በመጨረስ ትልቅ አገልግሎት እየሰጠ ነውና በወቅቱ የነበረውን ድርቅ ከህብረተሰቡ ጋር አብረን ታግለን እንደ ኮፈር ዳም ቆፍረን የምንይዘውን ውሃ ሁሉ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲውል አድርገን ያው በዛው ላይ ያው ወቅቱም የአየሩም ሁኔታ በመለወጡ አሁን ጥሩ ዝናብ ይዟል። ለወደፊት ተስፋ የሚታይበት ትልቅ ፕሮጀክት አጠናቀን አሁን ሶስተኛ ፕሮጀክታችን ይሄንንም ፕሮጀክት በዚች ባንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ በቅር ላይ ይዘን እየተንቀሳቀስን ነው። በእውነቱ ያው ቦረና እኛ በመጣን ጊዜ በወቅት ያው እንደ ሀገር አቀፍ የሚታወቀው ድርቁ የከፋ ነበረ። በአካባቢው ላይ በጣም ከፍተኛ ድርቅ ከመሆኑ የተነሳ እንስሳቶች በውሃ ጥም ህብረተሰቡ ውሃ ጥም በጣም ብዙ እየተጉላላ በነበረበት ወቅት ነበረ። በዛን ሰዓት ለስራ ብለን የያዝነው ኮፈር ዳም የያዝነውን ውሃ መልሰን ለህብረተሰቡ ስራ ለጥቅም እንዲውል አድርገን ያው ትልቁን ፕሮጀክት ማጠናቀቅ ችለን ማለት ነው በዛን ወቅት እና በዛን ሰዓት ላይ ከነበረን ነገር ላይ ህብረተሰቡን በተለያየ መንገድ በመስራት ለትምህርት ቤት ለተማሪዎች በመለገስ ውሃ ለሌላቸው አካባቢዎች ውሃ በቦቴ በምንችለው አቅም እየረዳን ያንን ወቅት አብረን እጅ ለእጅ ተያይዘን ከህብረተሰቡ ጋር ያው አንድ አካል ሆነን ያንን ጊዜ አልፈን ዛሬ ላይ ደርሰናል ማለት ይቻላል። ጉያራ ዳወና ፕሮጀክቶታ ፊናቲ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ ጅሩ ፊ ጅሬኛ ሆርሲሴ ቡላ ጅጅሩዳፊ ፕሮጀክቶታ ጉርጉዳ ሆጀቹረቲ አርገማ አኩማ ቤከሙ waggoottan sadan darbe sababa hongee mudateen
qormaata keessa turre hongee marsaadhaan akka gaanfa Afrikaatti akka Itoophiyaattis dhufu kana dandamachuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa tarsiimoowwan gurguddoo lama baasee hojjechaa ture. Tarsiimoonni jalqabaa tarsiimoo yeroo gabaabaa jiru uummataa sababa hongeetiin saaxilame rakkoo cimaa toon qaqqabsiisin qolachuu dandeessisu lubbuun namaa sababa hongeetiin akka hin darbine humna mootummaa fi uummataa qindeessuudhaan sababa hongeetiin lubbuun namaa akka hin darbine gargaarsa adda addaa humna mootummaa fi uummataan dhiyeessuu isa jalqabaa ta'eera. Haala kanaan sababa hongee mudateen lubbuun nama tokkooyyuu otoo hin darbiin dandamachuun danda'ameera. Lammaffaa karoora yeroo gabaabaa ilaalchisee loowwan akka sababa hongee kanaan hin miidhamne tarsiimoowwan garaagaraa bocee hojjechaa ture jechuudha. Tokkoffaa bakka oomishni bal'inaan oomishamu nyaata looniif kan ta'u godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa gara kanatti fiduudhaan loon hongee kana akka dandamatan taasisaa turedha. Lammaffaa bishaan dhiyeessii dhugaatii namaatiif akkasumas kan loowwaniif kan ta'u bootteewwan garaagaraa dhiyeessee lubbuu namaa fi akkasumas loowwanii baraaruu danda'eera. Haala kanaan sanyii loowwan Booranaa akka hin banne taasisee dandamachiisuu danda'ee jira. Lammaffaa tarsiimoo yeroo dheeraati. Tarsiimoo yeroo dheeraa kana keessa piroojeektoota fayyadamummaa uummataa mirkaneessan akkasumas ce'umsa diinagdee uumuu danda'an horsiisee bulaa gara gamisa horsiisee bulaatti ceesisuu, hojii horsiisa looniis hojii qonnaas madaqsuun barbaachisaadha waan ta'eef piroojeektoota finnaa hojiirra oolchuudhaan bishaan gurguddaa qabachuun danda'amee jira jechaadha. Kanaaf piroojeektoonni finnaa sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti 73 hojjetamaa jiran kana keessa naannoon 36 ta'an naannoo gammoojjii godinaalee Oromiyaa gammoojjiin keessatti mul'atu keessatti hojjetamaa waan jiruuf haala kanaan hongee dandamachuu bira darbinee qonna horsiisee bulaan naannoo kanaa jiruuf jireenya isaa jijjiiruudhaaf oomishuudhaaf loonsaas akka bishaan kanarraa fayyadaman bishaan dhugaatiifis akka tajaajilu akkasumas immoo qonnaanis akka aadeeffatamu taasisee hojjechuu irratti kan argamu waan ta'eef jiruuf jireenya horsiisee bulaa geeddaruudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa bal'inaan kan hojjetu. Kanarraas uummanni keenya fayyadamaa ta'ee kan jiru ta'uu isaati. Kanaaf fuuldurattis piroojeektoota gurguddaa hongee dhufuu danda'an dandamachiisuu uummata keenya dandamachiisuu danda'an bal'inaan kan itti deemnu ta'uusaa isinii ibsuu barbaada jechuudha. Daawwannaa kanaaf carraa argachuu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Sababi isaa qabiyyee hojii miidiyaa keessatti waan keessummeessaa oollu baay'ee isaa walumaan beekna. Hojiin jiruuf jireenya uummataa keenya jijjiiruudhaaf haala kanaan piroojeektii hojjetamu argachuu wajjin wal qabate miidiyaan qaawwa baay'eetu jira. Sababi isaa kan piroojeektiin kana fakkaatan itti argamani fageenya irratti karaarraa hiixuu iddoo fagoo irratti argamu. Isa qofas miti karoorfannee dhufuuf mataasaa yeroo kan nutti fudhatudha. Har'a garuu carraa kana foorumii miidiyaa fi koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hundaa'ee hojjetaa jiruun carraan kun uumamee iddoo kanatti piroojeektii kana fakkaatu daawwachuun keenya bu'aa guddaa kan qabu ta'uu isaati. Sababi isaa hojii har'a hojjennu qofaaf utuu hin taane hojii itti aansinee karoorfannuuf raawwannuuf galtee guddaa kan nu uumuudha. Isa qofas miti nus qabatamaan warra itti jiraatuuf itti fayyadamu jennee of fudhannee kan ilaalludha. Sababi isaa piroojeektiin akka kana hanqina bishaaniif roobaa uummata keenya gaagaa turee fi rakkoo gurguddaa geessisaa ture furuudhaaf hiika guddaa kan qabudha. Tokko kanaan dura waan ture yaadannaa yeroo Boorana, Gujii,
naannoo gogiinsi yeroo dheeraa fudhatee miidhaa geessiseen margaan, bishaaniin, nyaataan gara kanatti fe'utu ture. Har'a immoo jijjiirameera kun. Har'a magariisa naannoo kanatti ilaallu yeroo agarru gammachuun keessa keenyatti dhaga'amu guddaadha. Kana qofa miti qabatamaadhaan lafa kana irratti horsiisee bulaadha kan jiru. Horsiisaan bara dheeraa kan jiraateedha. Amma aadaan jijjiiramuu isaa argaa jirra. Aadaan akkamittiin jijjiiramuutti jira. Qabatamaatti rakkoo irraa baratee jireenya isaatiif waan tolu hojjechuu eegaluu irra jira jechuudha. Karaarraa ala deemnee dhumnee biqilaa qofa miti kan agarree biqilaa baratame yookaan biqilaa gammoojjii qofa otoo hin taane midhaanis arguu eegalleerra jechuudha. Midhaan oomishuu jalqabutu jira. Isa qofa miti kaleessa loon horsiisuu akkasuma loon irraa fayyadamuu qofaan utuu hin taane har'a hojii qonnaatti galuun seenaan tokko jijjiiramee jira jechuudha. Hojii miidiyaatiif immoo kun galtee guddaadha. Kanaaf piroojektota kana qofa miti piroojektota bakkeewwan biraatti argamanii fi bu'aa piroojeektii kanaa immoo kan ta'an marga oomishuu eegaluun mataansaa seenaa jijjiirame tokko nu agarsiisa jechuudha. Egaa waan dhageenye ijaan arguuf jirra jedhee yaada boqqolloo amma kan faca'ee fi reefuu biqile qofa utuu hin taane oomishamee ga'ee kan nyaatames jira waan jedhameef anama daawwannaa kana qofa miti yeroo sin furadhu isattaan nu ilaaluudhaa fi abjuu fi gammachuu guddaan qaba. Guddaa galatoma. Dursa galata guddaa qabdanu tiimiin miidiyaa naannoo fi ka federaala irraa qindooftanii dhuftanii ka jedhu kaasuun barbaada. Waliigala akka godina Booranaatti mootummaan naannoo Oromiyaa hongee bara darbe turte daangaa ga daangaatti rakkoo hongee san hiikuuf hawaasa biyya keessa jiruuf biyya alaa jiru sochoosee hawaasa hedduu gara horii miliyoona 3.3 hawaasa jalaa manca'e dandamachiisee achirraa ka'ee tarsiimoo lama akka mootummaa naannoo Oromiyaatti tokkoffaa bishaan finnaa hojjechuu akka qabu deddeebi'ee hongee naannoo kana rukutu dandamachiisuuf. Lammaffaa horiin baay'een irraa miidhame horiin sun marga iddoo garaagaraatiin itti fe'amu hambisuuf inisheetiivii marga horii oomishuu piroojeektii finnaa bishaan roobaan dhufu akka inni qabamu gochuu hojii kana lamaan bal'inaa hojjetee jira. Kanarraa ka'ee akka godina Booranaatti piroojeektii finnaa 14 fi idilee tokko kan biraan idilee 4 waliigala gara 18tti birrii biiliyoona 3.4 oliin hojjetamee jira. Kuni waan guddaadha. Isa kan inni biraa marga inisheetiivii margaati horiin yeroo hongee deddeebi'ee kan rukutamaa ture marga nyaatu dhabeeti. Isa kana dandamachiisuuf akka tarsiimootti kan qabatame akka mootummaa naannoo Oromiyaatti nulla akka godinaatti hooggansi godinaa qabatee hawaasa godinaas kan hojjetaa ture marga hektaara gara 280 olii akka karaa ammayyaatiif karaa aadaatiin akka hojjetamu kallattiin tokko taa'e kanarraa ka'ee akka godina Booranaatti yeroo ammaa tooniin 75 oli yeroo hongeen dhufe kan dandamachuu danda'u kuufamee jira. Kun akka tarsiimoo tokkotti mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganame kallattii hooggansi mootummaa naannoo Oromiyaa kenneen hoogganamee jijjiiramu kun bal'aan dhufee jira. Hongeeyyuu dhufe horiin godina Booranaa keessatti waan tokko ta'uu hin danda'u. Finnaa walii wal qabatee finnaan isin argitan kun bishaan kun dur lafti isin argitan kun bishaan tokko mul'atu. Eegii mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii cimaa kaa'ee rakkoo hongee naannoo kana mul'atu jijjiiruu qaba jedhee kutannoo cimaan hoogganeen finnaan kun qabamee har'a bishaan isin argitan kun qabamee yoo xiqqaate finnaa kana qofarraan aanaa Mooyyalee keessatti argamu kana isa lama jira burquuqqee fi bosonaadha. Kintaala finnaa tokkorraa boqqolloo kuntaala 150 finnaa kanarraan immoo boqqolloo kuntaala 90 argatee seenaa jalqabaati. Yeroo hooggansi jijjiirama biyya hooggana keessatti kun kan mul'ate. Sababni isaa bonaan boqqolloon oomishamu hin jiru, qamadiin oomishamu hin jiru, kuduraan muduraan oomishamu hin jiru. Iddoo amma dhaabbanne kanatti paappayaan jira, muuziin jira, abkaatoon jira, shunkurtiin jira, timaantiin jira, boqqolloon jira. Kan jijjiirama guddaadha. Hawaasis kan argee jira. Hawaas godina Booranaa kan argee mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa keessattuu tarkaanfii haaraa jedhee finnaa kanarratti hojiiwwan bal'aa hojjetamu. Akka mootummaa galateeffatu bal'inaan kaasaa jira. Kun jijjiirama guddaadha. Bu'aa inni fide maali? Dur godina kana keessatti bal'inaan kan beekamu horsiisa horiiti. Rakkoo hongee bara darbee isa qunnamirraa ka'ee hawaasa godina Booranaa waan lama cinaa wal cinaa hojjechuu eegalee jira. Tokkoffaa horsiisa horii karaa ammayyaa ta'een mootummaan kallattii ka'ee horsiisa horii karaa ammayyaa ta'een talaallii guutuu kan argate akka horatu. Lammaffaa carraa roobaa argatee fi bishaan finnaa eelirratti qonna qotuu akka danda'u. Kun yaada aadaa hojii jijjiiruu sirriitti eega jijjiiramaa ta'e hawaasa keessatti kan uumame. Hooggansa birattis qixa kanaan kan uumame. Kun qabatamaan kan argitan hongee keessa darbee hawaasi dhufe waan lama horii horsiisuu qonna qotuu. Qabatamaan kun godina Booranaa keessatti qamadii oomishuu,
oomishuu qofa osoo hin ta'in mechanization kombaayinera haamuu qofa osoo hin ta'in giddu galeessa gabaa biyyattiitiif yeroo rakkoon naannoo Finfinneetti dhiyeessii midhaanii qunname godina kana keessa kuntaala qamadii qofa gara kuntaala 4,800 mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii kaa'een dhiyeessee jira. Kun jijjiirama guddaadha, bu'aa fidee jira. Tokkoffaa aadaa hojii jijjiiramaa jira. Lammaffaa oomishi as keessatti oomishamee hin beekne oomishamaa jira. Sadaffaan kutannoon hawaasa biratti uumamaa jiru, hoggansa biratti uumamaa jiru, abdiin uummata biratti uumamaa jiru. Yeroo kanaan dura yeroo hongeen godina kana qunnamu sababa bishaan arganneef sababa rooba arganneef hawaasi iddoon gara iddootti godaanaa ture. Kun amma har'a mootummaanis galatamu waaqnis galatamu hongeen kamiyyuu yoo dhufe tokkoffaa marra kuufannee toonii 75,000 ol qabna. Lammaffaa haroowwan finnaa gara 18 idilee dabalata 18 godina kana keessatti bishaan kuusanii jiranii hawaasi sababa bishaan dhabuuf marga dhabuuf hin godaanu, olii gadi hin godaanu. Iddoo tokko ta'ee tasgabbaa'ee jireenya isaa gaggeessuu danda'a. Waan ta'eef jijjiirama guddaadha. Jijjiirama kana karaan fiduu dandeenyu tokkoffaa mootummaan naannoo halkanii guyyaa keessattuu namni hin galateeffatiin bira hin darbine mootummaa naannoo Oromiyaati. Rakkoo hawaasa keessa ture. Rakkoo kana carra jijjiiruu qabna. Carra jijjiiruun kutannoo guddaan qarshii kana ga'u biliyoona 3.4 finnaa hojjechuu. Lammaffaa sababa margaatiin hawaasi horiin isaa marga dhabee horii miliyoona 3.3 kan jalaa dhumate lammaffaa dhumachuun qabu kan jedhuun marga karaa ammayyaatiif karaa aadaatiin oomishamuu akka qabu kallattii cimaa kee kun hawaasi rakkoo keessa ture keessa ariitiif qulqullinaa dafee ba'uu akka qabu kallattii mootummaan kaa'een har'a jijjiirame kun dhufee jira. Qabatamaan warri kanaan dura yeroo hongeetti carraa hongee kana fayyadamee hongee kana gama siyaasaatti hiikan har'a mootummaan aantummaa uummataa qabu hoggansa kenneen kallattii kaa'een qabatamaan warrooti guyyaa rakkoo hawaasa Booranaa kana bishaan burcuqqoo tokkoon kennine ka propaganda mataa isaanii itti hojjetaa turani har'a qabatamaan godina Booranaa keessatti jallisiiwwan maayikiroo daamiin gosa kanaa 18 hojjetamee bishaan qabate horiinis namnis bishaan argatee jira. Marras mootummaan kenna kallattii cimaa kaa'een hoggansi bilcheena qabu kenname marga toonii har'a aanaa Ilwayyee, aanaa Dirree, aanaa Yaaballoo fi aanaawwan hunda keessatti karaa aadaatiif karaa ammayyaatiin toonii karaa ammayyaatiin beelii ta'e 75,000 oli kuufamee jira waan ta'eef horii kana qofa danda'in margi kanaan dura naannoo biraatiin gara godina Booranaa fe'amu yeroo har'a dargaggoonni irratti gurmaa'anii hawaasa naannoo irratti gurmaa'ee waan lama hojjechuuf tokkoffaa horii waldaan gurmaa'anii horii irra gabbisuuf qophii kana hunda xumurree jirra akka godinaatti. Lammaffaa gabayaa itti barbaadaa jira dargaggoonni maxxantummaa dinagdee jalaa ba'uu akka danda'an galii mataasaa uumachuu akka danda'an waldaa itti ijaarree hojiin kun bal'inaan hojjetamaa jira. Kun hundi yoo walitti dabalamu yaadi idaamuu jedhamu qabeenya as keessa jiru ida'uu beekumsa as keessa jiru ida'uu yaada haaraa burqisiisanii ida'uu bu'aa godina Booranaa keessatti fideera ka jedhu kaasuun barbaada. Maqaan kee Waaqoo Soraa jedhama. Gandi kee bokkoo gaaf duraanii gaaf bishaan hin jirre albadaa jira. Bishaan kan argannaan immoo al fayyadama jireenya dansaa irraa arganne jira. Midhaan facaafanne jallisii kanaan itti fayyadamne nu garsiisanii faayidaa guddoo irraa arganne nyaata irraa arganne dhugaatii irraa arganne waan dansaa irraa arganne. Bishaan gaafa harmi hin jirre bishaan dheertuu waan jiraniif loonuu rakkatanii karaa dheebuutiin namirra miidhamaa guddoo jiran bonaan waliin guddoo miidhamaa jiran. Amma tan bishaan kan armaatti argatan ennaan yeroolleen dansaa isaallee jagabbatan akka dansaa irra jiran amma jireenya dansaa irra jira. Maqaan kiyyini qabballee bukkeedhanii jiraattona ganda bokkoolaa yeroo qabatamaa tureeti bishaan kan hin qabne eegi pirosestiin sun dhaabbatettiin bishaan kun nuu dhufan waggaa bishaan kun nuu dhufan jalqabne waan jijjiiram durii hin qabne waan hedduu biqiltuu akka adda addaa wasa bishaan kanaan oofranne yoo bonii jiraatellee dur yoo bonii jiraate bishaan nuu qabne waan hojjanne hin qabne amma bonii eegi bonii yoo bonii jiraatellee bishaan keen kana bishaan hirmatti fudhanne biqiltuu goomman timaatimii waan adda shunkurti armi irra fayyadamne aga kanatti amma aga bishaan kan arganneetti aga dansaarra fayyadamne amma wanni sun aga sunitti aga hojjanne kanaatti jijjiiramaayyuu irraa arganne jiruu jireenya gaafas fooyya hin qabne bishaan hin qabne sun wanni waa biqilcha bishaanii
bisaan sun hin qabnu lafti sun laf duri danqaraa ha bineensi itti gal hawmu keessa hin jirre lafa akkana kan. Amma lafa danqaraa kan bisaan kan armaa borosetti sun hojjetanii eegi bisaan kun nuuf ittiin jiran jijjiiramee adda addaatu guyya sun nu dhufe malee nu gaafas bisaan kana hin qabnu danqaraa lafti sun laf danqaraati. Gaafas ammoo eegi bisaan kan arganne boodatti wanni kun jijjiirame kun nu dhufe haalli jireenya gaafas dansaanii bisaan hin qabnu. Waan irraan argachaa jirru bisaan kun loon kennallee irra fayyadamanii ayyee biqiltuu tan goommanaan irra obran. Timaantimii, goomman, kaarote, waan akka hundee diimaa, baabbayi, waan hedduu midhaan waan sun cufu irra fayyadamnee jirra. Akka waliigalaatti nu duri gaafa waan kana hin qabne waan fayyadamnu qabna. Ammaan tan guddoo irra fayyadamnee ittiin jirra. Dhaabsii nu qabnullee waan kan wayii obrannee boodaatti waan dhibeen nu irra fayyadamuu jiru malee waan namtuu nuuf kan dhibeen hin jirtu. Galatooma dhee waan dur irra nu hojjetan sun jirra. Galat qabdanii. Egaa piroojeektiin Finnaa kan jalqabee bara 2014 godina Booranaa keessatti amma kan argamnu akka waliigala Oromiyaatti gara piroojeektoota 73 kan hojii keessa galanii piroojeektoota 73 kana keessa gara piroojeektoota 15 kan ta'an godina Booranaa keessatti kan argamanii piroojeektoonni kun gara piroojeektoota 11 kan ta'an barreen gaddaa kan xumuramanidha. Piroojeektoota kanaan gara hektaara 2000 kan ta'u gara qonnaatti darbuu danda'eera jechuudha yookiin tajaajilamtootaaf darbeera. Bara kana immoo piroojeektoota 4 yeroo hafe kana keessatti hanga waxabajjii 10tti waxabajjii 30tti xumurree guutumaan guutuutti godina kana keessatti piroojeektoota hojjetaman gara tajaajilamtootaatti dabarsuudhaaf qophii guddaa irra jirra jechuudha. Piroojeektoonni 4 kun dabalamanii yoo kan xumuraman ta'e gara hektaara 4000 kan ta'u gara hojiitti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Akka birootti biroon keenya kaayyoo lama kan qabatee naannoo keenya keessatti hojjetaa jiru. Inni tokkoffaan itti fayyadama jallisii keenya potenshaala qabnuun naannoo keenya keessatti gara misoomatti akka jijjiiramu gochuudhaan qorannoo fi qo'annoo adda addaa taasisuudhaan piroojeektoota gosa adda addaa ijaarree hawaasa keenya tajaajilamaa gochuudha. Inni biraa immoo jiruu fi jireenya hawaasa naannoo horsiisee bulaa jiru fooyyessuudha jechuudha. Kana jechuun hanqinoota horsiisee bulaa naannoo horsiisee bulaa keessatti mudatan qorannoo irratti hundaa'uudhaan akkamitti jijjiiramuu danda'u kan jedhu irratti bal'inaan kan hojjechaa jirru. Amma keessattuu naannoo horsiisee bulaa keessatti bu'uuraaleen gosa adda addaatillee ijaaramaa jiru. Kanaan alatti jechuudha kan akka mana barnootaa, kan akka fayyaa beelladaatii fi kan namaa akkasumas immoo kuusaawwan margaa adda addaa iddoowwan giddugala gabaa fi veterinarii kilinikii kun bal'inaan naannoo horsiisee bulaa keessatti kan hojjetamaa jiranii. Kanaaf qaawwa kanallee qorannee naannoo kana keessatti maaltu rakkoo qabaa kan jedhu kun akka biiroo keenyatti jiruu hawaasa kanaa jijjiiruudhaan irratti kan hojjennu jechuudha. Kanaaf keessattuu gaafii ati na kaaste irratti hojiiwwan piroojeektii kanaa wajjin wal qabatu akkamitti gara qonnaatti jijjiiruu dandeenya kan jedhu irratti haa xiqqaatu haa baay'atu malee hawaasni horsiisee bulaa kanaan duras qotachaa ture. Garuu jallisii wajjiniin walitti fiduudhaaf immoo akka biiroo keenyaatti qofa osoo hin taane akka mootummaa naannoo Oromiyaatti seektara misooma baadiyyaa jalatti gurmaa'uudhaan naannoo kanarratti bal'inaan kan hojjetamaa jiru. Keessattuu qo'annoo fi qo'annoo qonna Oromiyaa wajjiniin ta'uudhaan iikooloojii kanaa wajjiniin kan madaquu danda'u jalqaba irratti dhiyeessii sanyii gosa akkamiitu ta'uu danda'a kan jedhu kun qorannoo bal'aan erga godhamee booda sanyiin kun naannoo kanarratti dhiyaatee hawaasa horsiisee bulaa keenyaaf akka dhiyaatu tumsa guddaadha jechuudha kan godhamaa ture. Qonna Oromiyaa wajjiniinis wal qabatee hawaasa kana deeggaruudhaaf keessattuu barreen darban keessatti bara 2014 jalqabee hongeen guddaan naannoo kana akka turee fi beellanni hawaasa keenyaatis baay'een isaanii akka miidhamaa turan hin beekama. Kanaaf teekinooloojii itti fayyadamuu wajjin wal qabatee tiraaktaroota koombaayinaroota adda addaatillee dhiyeessuudhaan naannoo kanarratti hawaasa horsiisee bulaa kana deeggaruu irratti biiroon qonnaallee xiyyeeffannaa guddaadhaan jechuudha kan hojjechaa jiru. Akkasuma dhiyeessii xaa'oo waldaa adda addaa as keessatti gurmeessuu irratti bajeta mootummaa naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane piroojeektoonni adda addaallee
galiin hawaasa naannoo kanaa dabaluu irratti hojii bal'aadha jechuudha kan hojjetamaa jiru. Hawaasa naannoo tokkotti gurmeessuudhaan akkaataa fedhii isaaniitiin maal hojjechuu danda'anii kun horsiisa lukkuu hojjeta, kun loon gabbisuu irratti ni hojjetu, re'ee horsiisuu irratti ni hojjetu, manneen ofcoo adda addaatillee dhaabuu irratti ni hojjetu. Kanaaf hawaasa kana deebisanii dhaabuu irratti keessattuu hanga waldaa 170 ol kan ta'an gosa hundumaan jechuudha. Jallisii qofaan osoo hin taane qaamni hundi kan irratti hirmaate hojii bal'aatu hojjetamaa jira jechuudha. Kanaafuu keessattuu jallisii wajjiniinis gara fuulduraatti amma kaayyoo guddaan erga piroojektota kana ijaarree xumurree booda akka agartan bishaan qabachaa jirra. Kana bishaan qabachuun kun immoo aanaalee jiran hundarratti waliin ga'uudhaaf bal'inaan amma xiyyeeffannee kan hojjechaa jirru. Erga bishaan kun wal gahee immoo itti fayyadama isaati irratti maaliif amma naannoo horsiisee bulaa keessatti critical pointiin kan jiru namaa fi beelladaaf bishaan dhiyeessuudha. Kun erga nu milkaa'ee booda immoo bishaan dhiyaate kana jallisiidhaafis haa ta'u, dhugaatiidhaafis haa ta'u, qurxummii horsiisuudhaafis haa ta'u, ammallee haroowwan adda addaatitti yookiin immoo piroojektota finnaa irratti qurxummii sanyii adda addaa galchaa jirra waan ta'eef sanillee paaralaalii hojjechaa jirra. Kanaaf akka waliigalaatti jallisii qofaan osoo hin taane bifa qindaa'een akkamitti hawaasni horsiisee bulaa keenya fayyadamaa ta'uu danda'a kan jedhu kana qindoominaan seektaroota adda addaa wajjin hojjechaa jirra jechuudha. Even biiroo barnootaa wajjiniin illee akkuma beekamu amma sa'aatii kanatti amma rooba. Kana booda immoo waxabajjii hagayaa fulbaanatti roobni hin jiru jechuudha. Kaalaandariin barnoota keenya illee akkuma Itoophiyaatti yoo ilaaltu waxabajjii irraa kaasee haga fulbaanatti hin cufa. Kanaaf hawaasa horsiisee bulaa irratti immoo yeroo itti baratanii malee yeroo itti manni barumsaa cufamu miti. Yeroo kanatti immoo ijoolleen hin baratu yeroo roobni roobutti jechuudha. Kanaaf hanqinaalee akka waliigalaatti jiru kana irratti akka waliigalaatti qorannoowwan adda addaa yuunivarsiitota adda addaatti illee hirmaachisnee qorannee waan kana tokko tokkoon jijjiiraa deemaa jirra waan ta'eef gara fuulduraatti hawaasni horsiisee bulaa keenya aadaasaa duudhaasaa osoo hin gatiin akkamitti qonna kana keessatti illee hirmaatee beellada isaatti illee horsiisee jiraachuu danda'a kan jedhu kana irratti bal'inaan hojjechaa jirra jechuudha. Inni guddaan keessattuu akkuma mootummaa naannoo Oromiyaattis kan beekamu yeroo adda addaa naannoo kanarratti even mootummaan naannoo Oromiyaa bajeta adda addaa ramadee inni ijoowwan adda addaatti illee emerjensii keessiidhaan bootteewwan hedduu kireessee akka reeshinaatti bishaan dhiyeessaa tureera. Marga beellada ta'ullee giddugala Itoophiyaarraa garanatti keessattuu naannoo Shawaatirraa fe'amaa tureera jechuudha. Sulultaadhaa jalqabee baasii guddaa baasee mootummaan garanatti kan akka reeshina beelladaaf dhiyeessaa kan ture. Piroojektonni kun garuu bu'uurarraa rakkoo kana guddinaan hin hiiku jechuudha. Maaliif bishaan gara piroojektota 14 amma hojjechaa jirru kana qofa kan warra hin xumuramne illee dabalate hanga hojjetamaa jiran irratti bishaan qabataniiru. Bishaan kun immoo dhugaatii beelladaatiifis kan namaatiifis yeroo ammaa kana oolaa jira jechuudha. Ollaa piroojektonni kun irratti hin qaqqabne illee beellanni isaanii garanatti dhufanii asirraa fayyadamaa jiru. Uummanni as dhufee asirraa fayyadamaa jira. Bu'uurarraan rakkoo bishaanii naannoo kanarra jiru san hiikaa jirra jechuudha. Dabalataan immoo haalli qilleensa naannoo kanaallee bishaan naannoo kana jiraachuu qofarraa kan ka'e haalli qilleensa naannoo kanaa jijjiiramaati kan jiru. Inni sadaffaan qurxummiiwwan adda addaatillee keessatti horsiisuudhaaf sanyiiwwan qurxummii filatamoo ta'an keessa galanii yeroo ammaa kana kunuunfamaati kan jiranii. Kuni bu'aawwan piroojeektii kanarraa argame jechuudha. Dabalataan akkuma arginu kana maasaan amma naannoo kanarratti argine kun yeroo bonaa asirraa boqqolloo horsiisee bulaan kan qotee galfachaa ture. Amma asirratti naannoo kanarratti chigginyi argaa jirra. Kanaan dura wanti akkanaan baramne chigginyi illee danfisuun jalqabameera. Goomman, timaatimiin, qaaraan wantoonni adda addaa oomishamaa jiru jechuudha. Kanaaf kuni aadaa hojii illee jijjiireera jechuudha. Naannoo kanarratti hawaasni horsiisee bulaa keenya qotee jiruuf jireenya isaatillee jijjiiruu akka danda'u hubachiisaa jira. Kanaaf gara fuulduraattis kana bakka tokkotti finnee leenjiidhaan deeggarsa adda addaatiin uummata keenya jijjiiruudhaaf kutannoodhaan akka naannoo Oromiyaatti hojjechaa jirra jechuudha.